Nabarsisi, 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 muftako nabarsisi. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Amiin. Kabajamtoota hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo, ammas baga torbee gammachuu yaadannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa guyyaa kaleessaa du'aa ka'umsi raawwatee inni wiixataa maa'idooti yookaan ce'umsa akka jedhamu akkuma laalle amma immoo guyyaa kibxataa Toomaas jedhamee isa waamamu daqiiqaa muraasaaf laalla. Waaqayyoon abbaan keenya dur duukaa buutootaa fi raajtotaaf hafuura qulqulluu ergee iccitii sagalee isaanii akka hubatan kan gargaare har'as hafuuruma qulqulluu kana nu ergee akka nu gargaaru eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Guyyaan har'aa Toomaas jedhameeti kan waamamu. Manni amantaa maaf Toomaas jettee moggaastee guyyaa kana keessatti maaltu dubbatama isa jedhu daqiiqaa muraasaaf wajjin laalla. Toomaas jechuun hiikkaa maqaa isaatirraa gaafa kaanu aduu jechuudha. Qulqullicha Toomaas jechuun aduu qulqulluu jechuudha. Toomaas wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti yoo laallu duukaa buutoota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa nama tokkodha. Maqaansaa wangeela kanarratti caqafamee jira jechuudha. Maaf maqaan Toomaas guyyaa kibxataa du'aa ka'umsa Gooftaa Yesuus Kiristoos faana wal qabate yoo jenne wangeelli Yohaannis boqonnaan 20 lakkoofsa 20 irraa kaasee amma jiranitti wantoonni jiran waa'ee Toomaas nutti agarsiisu. Waa'ee Toomaas torbee kana keessatti walitti bu'uu kan nu jalaa hin qabne maalinni har'a kan laallu jira. Sanbata guddaa dhufu keessatti immoo barsiisan jiru kan sirriitti bal'isee nu agarsiisu akkamitti Waaqayyoon deebii Toomaas itti deebisee ilaalla. Amma garuu shakkii Toomaas irratti xiyyeeffanna guyyaa kibxataa jechuudha. Toomaas Yesuus Kiristoos du'aa ka'e akkuma seenaan Maatiyoosis, Luqaasis, Maarqoosis nutti himanitti Yesuus Kiristoos hin du'e akkuma beektan. Erga du'ee booda hundumtuu du'aa ka'umsa isaa in irraanfatan. Warri isa bukkee jiran duukaa buutotnis warri Israa'el keessatti inni deemee wangeela barsiises waa'ee du'aa ka'umsa isaa yookaan akka dagatan kitaabni qulqulluun iddoo baay'eetti nutti hima. Wangeelli Maatiyos boqonnaan 20 lakkoofsi 17 nutti himu Yesuus Kiristoos kara Israa'el itti deemaa osoo jiruu jedha wangeelli Maatiyos boqonnaan 20 lakkoofsi 17. Ilmi namaa du'aaf dabarfamee in kennamaa, in arrabsamaa, in du'aa moon guyyaa sadaffaatti du'a mu'ee du'aa ka'a jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 17 gubbaatti kan hubachuu dadhaban hundumtu. Yesuus Kiristoos gaafa du'u, Yesuus Kiristoos gaafa qabamu hundumtuu akka bittinnaan hundumtuu isa dhiisanii akka dheensan Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 50 irratti nutti hima. Kana keessaa Maatiyos innaa nutti himu Yesuus Kiristoos du'e jedhanii abdii kutatanii dubartoonni urgooftuu qabatanii shittoo qabatanii dibuudhaaf jechaan asitti wanti nu galuu qabu sabni Israa'el aadaa tokko qabu. Nama tokko du'e awwaalanii guyyaa sadaffaa irratti dhaqaniit urgooftuu qabatanii shittoo qabatanii awwaalicha bira deemanii sirna raawwatan qabu shittoo dibu. Yesuus Kiristoos in kaasa jedhu du'a mo'ee kaasa jedhu hundumtuu dagataniit akkuma saba Israa'el keessaa jiraataa keessaa namni tokko du'etti sirna kana raawwachuu deeman. Innaa deeman inni achi hin jiru. Maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Dhagicha eenyutu nuu kaasaa dhagaa awwaala irra jiru eenyutu nuu kaasaa jedhu jechaa turan isaan garuu otoo dhagaan hin ka'in Kiristoos ka'ee jira. Maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Kanaafuu hundumtuu dagatanii Luqaas boqonnaa 24 irratti innaa nutti himu surumaa biyya gallakkisanii kan ba'an duukaa buutotni lama jiru Yesuus Kiristoos du'e jedhanii abdii kutanii jechuudha. Amma Yesuus Kiristoos ka'eet gabaabsinee gaafa laallu duukaa buutotni 10 Yihuudaan ganee jira,
Toomaas bira hin jiru. 10 mana tokko keessatti osoo walitti qabamanii jiruunu nagaa dhabanii dhiphatanii inni biddeen 5 qurxummii 2 baay'isee isaanii laachaa ture. Raajii isaanitti agarsiisaa ture. Jaamaa ibsaa ture. Du'e waan ta'eef akka isaanitti jechuudha. Abdii kutatanii gadda guddaa keessa jiru. Yeroo kana Wangeelli Yohaannis boqonnaan 20 akka nutti himutti Iyyasuus Kiristoos balbala cufameen seenee naasaaqaa osoo hin jedhin. Naasaaqaa osoo hin jedhin du'aa ka'e. Naasaaqaa osoo hin jedhin balbala duukaa buutonni dhiphatanii keessa jiran keessa seenee nageenyi isiniif haa ta'u jedheen. Nageenyi nuufis nuuf haa ta'u. Nageenyi isiniif haa ta'u. Harka koo ilaalaa. Kunoo isan waraaname kana ilaalaa. Ka'een jira jedhee duukaa buutotatti mul'ate. Yeroodhaan booda edda raajiin kun raawwatame booda duukaa bu'aan Toomaas dhufee duukaa buutota kanatti dabalame. Yeroo kana Toomaas nuti mee Iyyasuus Kiristoos arganneerraa jedhaniin Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 25 gubbaa irratti jechi tokko jira. Toomaasiin Iyyasuus Kiristoos mee argannee jedhaniin isa du'e jenne isa abdii kunne warri Heroodis faa Philaaxoos faa Haannanii fi Qayyaaffaan wal harkatti qabanii du'aaf dabarsanii laatan inni du'e Iyyasuus Kiristoos argannee jedhanii Toomaasitti himan. Toomaas maal jedhe? Osoo nan hin jiraatin wanta raawwatame kana hin amanuu jedhe. Yoo inni dhufee anatti mul'ate malee, yoon isa bukkeesaa isa waraaname yoon arge malee, harkasaa isa fannoo gubbaa irratti mismaara rukutame sana madaa harka isaatii yoon arge malee ani hin amanuu jedhe. Rakkoon Toomaas qulqulluu ta'us duukaa bu'aa cimaa ta'us edda amanee booda wangeelan yookaan immoo karaa addunyaatti deemuudhaan amansiisaa ta'us illee iddoo kanatti dogoggora xiqqoo hojjeteera asirraayis barachuu hin dandeenya. Ijoollee Waaqayyoo laaboraatoorii keessatti ilaallee argu malee jennee qorannu malee bira qaqqabu malee jennee wanta amannu amantaa miti kun saayinsiidha. Saayinsii fi amantaan gargar. Saayinsiin nama ebelu jedhamutu piruuf godhee ebelotu kana argatee jedhameet kan lafa kaa'u. Amantaan garuu Phaawulos kanaa fi Qorontos isa 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 7 gubbaa irratti nuti arguudhaan hin deddeebinu amantaadhaan malee jedha. Arguudhaan ilaa Waaqayyoon qaamota miiraa keenya 5 ole. Waaqayyoon amma ija keenyaa miti. Waaqayyoon amma gurra keenyaa miti. Wantoonni qaamota miira keenyatiin laallee addaan baasnee amannu jira. Waaqayyoon qaamota miiraa keenyaan ol. Kanaafuu Toomaas yoon arge malee jedhe. Gama tokkoon wanti kun sirriidha. Iyyasuus Kiristoos gatii isaa wajjin ilaaluu barbaada jechuu isaati. Gatiin Iyyasuus Kiristoos maali? Inni nuu madaa'u isaati. Phaawulos ergaa warra Qorontosiin barreesseef boqonnaa 1 lakkoofsa 23 gubbaa irratti nuti Iyyasuus Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedha. Iyyasuus isa kami yoo jedhame isa fannifame. Mallattoo qaba. Mallattoo kana barbaade. Akkuma osoo iddoo kitaaba qulqulluu osoo hin ta'in kitaaboleen hundi itti gurgurame dhaqxanii kitaabni kun meeqaa jettanii ol qabdanii gaafa gaafattan warri gurguran waan tokko isiniin jedhu. Gatiin isaa dugda duuba jiraa jedhu. Kitaabni itti dadhabame sun barreesse sun itti dadhabee qopheesse sun gatiin isaa dugda duuba jira. Kanaafuu akkuma sana Toomaas gatii isaa wajjiniin arguu barbaadaa akka jechuu isaatitti. Iyyasuus Kiristoos mallattoo qaba jechuudha. Mallattoo anaaf isinii jedhee madaa'e. Rakkoo anaaf isinii jedhee simate. Nu achi keessaa baasuudhaaf jechuudha. Kanaafuu Toomaas yoonis argu malee jedha. Iddoo kanatti sana laaluun ammanaa miti. Sababni isaas deebiin amma jennu deebiin shakkii Toomaas kana gaafa fuulduraatti waan laalamuuf deebii sana irratti miti amma nuti kan eenyunnu gaafii Toomaas garuu yoo laalle yoon arge malee jedheeni Iyyasuus Kiristoosis ilaali Toomaas jedheen. Ati argitee amantee warri osoo hin argin amanan garuu qulqulloota jedheen. Akkan akka taanu Waaqayyoon nu gargaaru. Kanaafuu abbaan Hiriyaaqoos
nuti isa wajjin nyaanne nuti isa wajjin dhugne jedha qiddaasee isaa gubbaa irratti. Nuti isa wajjin kan jedhu innaa sana abbaa Riyaaqoos bakka duukaa buutotaa of buuseti kan waan kana jechaa jiru. Kanaafuu yoon argee malee yoon dhaga'e malee wanti jennu wantoota addunyaa kanaatiif beekumsa keenyaa gadi waan ta'aniif Waaqayyoon garuu beekumsa keenyaa ol. Kanaafuu waan nuti jennu sanaan ija keenyan harka keenyan tuttuqnee qofa isa jennu qubbaa irratti miti. Inni guddaan amantaadhaan ilaaluudha. Amantaa jechuun seera Ibrootaa boqonnaa 11 irratti 11 lakkoofsa 1 irratti waan amantaa taa'ee jira. Amantaan waan nuti hin argine tokko kan nuuf mirkaneessu jedha. Kanaafuu amantaadhaan laaluu, amantaadhaan deddeebi'uu, amantaadhaan mirkaneeffachuu, amantaadhaan Waaqayyoo simachuun nurraa eegama jechuudha. Asirratti golomnaa nugaa kan nu wajjin ture kan nu gargaare Waaqni abbootii keenya maqaansaa kan galatoome haa ta'u. Ameen. Horaa bulaa. Na barsiisi na barsiisi na barsiisi gooftaa koo na barsiisi.